Mee maaltu saddagaama osoo ati lubbuudhaan jirtu qaadii mana murtii keessatti ati duutee jirtaa yeroo siin jiru maaltu akkamitti gaa namichi kun osoo lubbuudhaan jiru jireenya lubbuudhaan jiraachuu mana murtii keessatti dhabee yookaan carraa lubbuudhaan jiraachuu mana murtii keessatti dhabee jettanii na gaafachuun keessan hafan qabu gaa kana waliin beeynu ta'a garuu intiroo gabaabaa kana booda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني خبجمتوتا في وردفتوتا داوتوتا خينا جاخونو أماسكا قبي هارا ولد تشاني قبي نهارينيا نسيني كبدين في مال تاني قرتن جاوان أجايبات نسيني كبدين في وان إرجع في قسمتي برنو تافي وأنا قسمتي قرتي إيجي سوان كانت إيجي سمبودا حالما نتسنجرين خنا لال تنو قرتي أكدوري رأدتي تكون إسيني كبدين أقسم جاي ربي جي سكنتانا كان نمسيني كبدين فوتهم قرتي وخسيني التلوتات كم فلدرات اللي سكنتا كان أنا بفيد دوران إسيني كبدين فمالي في واحد سكنتا كان خنا قرط شرتي واني perfective Imar Ifarsutan Dimana rata wani sena kanatana wani wana kana jalad deemu fechu barbadati gaisini dheeri sun barbad tema gama wani dhufe fitin sinta barsa no jinturti gaari boda mana qabuti hada mana isa tanarratti nasa kana ganu eegale uga kana haati mana isa akka inni isi gana jiru yeroo hubattu isi illeen isa ganu murteessa lachuutu dhoysanii wal ganu eegalan jechu wal ganu jechuun inni illeen dubartii biraati wajjin hariiroo qaba isi illeen akkasumatti dargaggeessa yookaan dhiira biraati wajjin hariiroo qabdi jechuudha bifa kanaani isa lachuutu wal ganu gaafa kan eega bifuma kana yeroo dheeraa lakkoofsisan booda isaan lachuutu wal qabnaan illee yeroodhaaf wallalaniituma walitti deebi'anii walaakin eega walitti deebi'an booda illee gaa harki hanna baree muramulleen doolu sosoo akka oromoon jettu san akkasumatti jarri lameen amala bareessan hin dhifne jechuu barbaadeeti hoggaa kana jarri lachuutu khalaas hayyamsiiseetuma wal ganuu eegalan eeguma bifa kana yeroo dheeraa lakkoofsisan booda amma isaan lachuutu taa'anii itti yaadan osuma itti yaadu erga isaan lachuutu taa'anii itti yaaduu murteessaniin booda waan takka murteessan haalli ani sirra jiru kun yaa haadha من خيا يا أبا من خيا أتيس وني ترجع تكون ولا تشوت وني ترجع تكوني جريني خينا خفضرات في قارين ته ربي ندل لنا وانجو قرتي إنسان قرتي ربي قرتي روسنتي إنسان قرتي أمنتي إنساني مسلمة هو باتنيس قرتي ربي إنسان التأمن إنسان أكد تدلن مرتيسني إنسان لتشوتو ته بتشو مرتيسن كنافو خرا كنيسة على ديمو مرتيسن كنيسة أيشون بكت تشرش كم تجنو خنا بكت تلاقاني أو خا إنسان الصلاة ساني وخنا يرو كنيسة سن الرأس دي بيان كونكولاتا خنا ركاك أبو إسيرا ودما أو في جرتوتي كونكولاتا kana way buufte hoggaa konkolaataa kana way buufte konkolaataa kana keessa isaan lachuutu nagaan bahanillee yeroo nagaadhaan bahan isaan lachuutu maan taane konkolaataa miidhamullee walaakin inni akkana juu murteesse isiintu yeroo kaniisaa irraa baanee as deemnu konkolaataa isii konkolaachisaa jira akkasachuun odoo isiin oofaa jirtu konkolaataa kana way buufte waan ta'eef tanaafu isiin tun ammallee dhugaa saniin naaf hin amanne naganuu kana ittuma fufuu deemti malee tanaafu isiin ammallee naan qulqulloyne waan jiru murteesseetuma fuula guuraa wajjin kara manaa gadi jechuu barbaadeeti walaakin guyyaa lama sadi bulee achi booda innillee ittiin dubbanne wanni inni murteessee jaartiin tiyyatuun ammallee anuma ganaa jirti angaruu ta'uu badheetiin jira tanaafu jaartii tiyyatan akkanumatti hin dhiisee biraa deemuu qabaa jechuu murteessuudha biyya Roomaaniyaa irraa karaa biyya Turkiyaadhaa imale jaartilleen gartee bakka kanaan dhaqaa jeeni inni biraan baane biyya Roomaaniyaa keessa walumaa galtu inni ni dhabame inni Turkiyaa keessa hojii mana nyaataa hojjechuu eegale yoo bifuma saniin biyya Turkiyaa san keessatti mana nyaataa hojjechuu inni yookaan mantiqaa inni keessa jiraatu san keessatti naannoon kirkirri lafaa ka'ee jechuu barbaadeeti bara san keessatti barre sanilleen bara kamakkate hono akka gartan kanarrattiin shaasharresin wanni tolchedde sini baasu kirkirri lafaa kanii joon qadiyoon tana Turkiyaatti gartee kheesanii miti kana duraate jechuu barbaade kaniin gartee shaasharra barasaa isini khaaw kana jechuu barbaade yaartiin isaa bakka jirtu sanirraa haasoo oduu xixiqqaa tokko akka inni gartee Turkiyaa jiru dhageessee jirti hanqa eedee walaakin maatii isaatilleen hanqa eeganii isa as deebu namni arkeen jiru yaani inni as hin deebine hoggaa kana jaartiin isaatilleen akkanumatti gaa'ifuma amansiistee khalaas inni du'ee jira hin jiru waan jullee murteessitee sammuu isii keessatti ifumaaf gaafattee deebistee jechuu barbaade san qofa son ta'in akkasumatti illee nama biraatti wajjinis hariiroo eegaltee nama biraatti heerumuu barbaaddee jirti jaartiin nikaa namaa qabdu heerumuudhaaf dirqama nikaan nama kaansanii irraa bu'uu qabaa jechuu barbaade kanaafuu isiin nama biraatti wajjin hariiroo eegaluudhaaf jaarsa isii duraa san irraa buusuu qabdi seera biyya sanii qofa son ta'in kun seeruma biyya hundaati keessattuu seera amantii teenyaafaa keessatti kun bakka kabajaa guddaa fi jechuun gaaz walumaanuu beeknaa jechuu barbaade daawwattoota keenya sanatti ndeersu hoggaa kana isiin olii gad deemtee waan goote gizee dhabdee gabaabdumatti nikaa isaa kana farraa buusuudhaaf akka inni du'ee jiru deemtee gartee abukaadoo tokko fayyadamtee akka inni du'ee jiru waraqaa rasmiyya waraqaa heera qabeessaa barreessitee mana murtii yookaan qaadii bira geessitee akka gartee nikaan isaa sanirraa bu'u bifa sanii magaalattuu isa kana ni jeeftee jechuu barbaadeeti.
بفخنا قايسين لين جرينا هاري قلتي نما براتي رمتي نجاني في الراخل أصفاء تي جراتشو قلتي سويسا جراتشو في دو وساتو نبتين بركلا لفاخن تركيان سات لم تفسن سبب فتشودان إسا أجفتي يشون النينجرو يعني أكني قرتي الدنيا تنرى بقتي برشتي نخا بفسنيني في الراب وفتجا أشبه لقى يجني بتركيا سوقات دم جرا تبغى تجا باسبورين كابولين لما تجرا يعني جا باسبور ساتلين كوقات دم يشون لفتير على يشوف بربادة يجني وقات دم جرا تبغى بكم من تلاقوا سنتي يعني بوليسين قرتي ورس لابي يفتشوا دفني وقا باسبور سا قفتن باسبور سا أمتها خيرو ديرا دبر تنافوت مبود بيجتنا خيسا باسبور خنا جراچون من ديسو چوداني سفوداني غرتي غرام سفارا سا ديسني چرا فوداني اكني خراب سا ديبو خراب رومانيا دا ديبو مرتيسني غرتي سفوداني خراب سا ديبسن اكوما غرتي اني غرتي بيسنتي بيساتي غبو ان غرتي باسبور خيني لا لما يچودا بوليسين بيسني باسبور خيني لا وغا رافوداني لا لني تكون مساني سوتي وغا ديبي هل نمدو خنا مدرو ابلسي بيابي موان جام ولا لا لم جراي چو برباد تسكزي لا لني مكان سا مكا ورد دوي خيسي جراي كم انما دوي بيني نري كم ريب بيني نجاني ajaa'ib akkamiin nama deebi'anii nagahay jaanii fuudhanii gama dhimma ilaalchisuutti geessanii isaan illee asirraa fuudhanii mana murtii geessan garuu gaa'isa kana fuudhanii illee ni walumaa galattuu gaa ta'anii gaa poolisoonni illee ni qoratanii namoonni qoratan dubbiin jabaattee gaa fuudhanii akkasii gizee mana murtiidhaa geessan isaa gizee ilaalan fi suuraa isaatiif waamta gizee ilaalan kunoo akka inni gartee barri inni du'e illee keessa barraa'ee jira inni du'ee jira hal dhugumaan namni kun nama sanii jechuudhaan suuraa isaan ilaalan akkasumatti illee basmaa isaati illee bassamii jaanii gizee bassamsiisan isuma gartee sila amma dhufee harkisaa bassame kana kaasarraa waggaa 20 durallee gaafa paasapoora fudhatullee basmaan isaa jiru jechuudha dubbiin isaan dibde dhiiroo namni gartee gaafa san umriin isaa yoo hanqana ta'e ammaan tana hoo gartee waggaa 20 booda fuulli isaatti sanqam dabalaa waan jechuudhaan hatta doktorallee fidanii fuula isaa kana hunda laalchisanii jechuudha gaa dubbiin isaan dibde akkamiin reefka biyyaneenaa jechuudhaan tanaafuu ati mana murtii dhaabbatteeti irra deebuudhaan lubbuudhaan jirtu mirkaneeffachuu qabdaa tanaafuu hanqasittuu yeroodhaaf bakka hedduun sossoonee bakka isaaf hayyamamu malee bakka biraa hin deddeemne itti himanii akka mana murtii dhaabbachuudha qabu himaniif akka dura karaa mana isaa gadeen hundi jaartiillee nama biraatti heerumte ilmaanuu qabdii jechuun kaakalaas dubbiin hundi wali babbaddee jirti wanni garuu itti xiqqisho wanni itti tole manni gartee inni duraan isiidhaa dhiisee kutisanii isiin mana san keessa jirtu manni san akkanuma lafa taa'a laakiin mana san harkatee keessa jiraachuu eegalee maaliifi bakka afirraa waan godhuun qabu hanga gartee guyyaa beellamaa dhaqee mana murtii dhaqee beetuma dalagachuuf yaanii gabbeetuma gartee hawaasa keessa deemuufu akka inni lubbuudhaan jiru gartee herraga biyya tanaa keessa seeraan jiru ani mirkaneeffachuudha qabe inni mana murtii dhaqee laannu waaqaan isaa maqaa warra du'ee keessa jiruuf jechuudha uummata kaa'u jechuun inni hin herragamu jechuudha guyyaa beellama eeggatee guyyaa beellama qaadii dura dhiyaate hoggaa kana qaadiin gizee maqaa isaatii fi waa hunda laalu adeera xiyyaa ati gabaabdumatti duutee jirtaa maqaan keetis maqaa warra du'ee keessa jira wanta akkasii godhuu hin dandeenyu akkam jechuudha akkaataan kunii jedhee gaafata akka lubbuudhaan jirtu ragaa waan feetee fidiitii nu amansiisiti ragaa qabatamaa tokko nu garsiisiti achi booda gartee jireenya si deebifnaa kajuun ta'e qaadiin hoggaa kana gaannilleen aboo qaadi ani si dura jiraachuun kiyya anin kun huno qaama guutuu fi uffata guutuu fi fuula guutuun si dura jiraachuun kiyya kun akka lubbuun jiruudhaaf yoo ragaa siin ta'in kana alatti meeqaa diyyoo maal akkaan sii fidunarraa barbaaddaa kajuunte akiid dhugaadha namichi kun lubbuudhaan jiraachuun erga ragaa isaaf hin ta'in maaltu amansiisa dubbii tana dhagoo استغربت يجون جمال الزيت للدزني باز يعني إني نجا وأنا جو ولا لأن ما نين كفلا ما نين قدام وأنا كذي عادي ثلث خلاص حيه أنا نين كفا خلاص أما أنت نقرتي كسين أما أنت نإيه قلت إيش نبض أنت نخيس نين كفا هماتي متي ولكني إيه قرتي سندورة جراتشون كي جرتي أكل بودانجر وجا سنتين خنا على رجاني نسيني في دو جرندن دوكادي خجونتي abdii muratee karaa manaa gala namni yoo dalagaa takkattiin sosoone rakkoodhaa maallee inni gizee ni nyaadhamaa gaa inni illee biyya sanarraa illee waan nagaa fiteen dhufne umriin isaati illee nama guddaa ta'e bifuma kana gaa jechuun asaabticha keenya rakkoo guddaa keessa seene laannu inni waan du'ee jiruuf dalagaa illee namni sana kun jiru jechuu biyya san keessatti garuu dubbiin isaa tun gartee dubbii hawaasaa taate gaazexoonni tokko tokko illee dhufanii waa'ee isaa kanarraa gaggaafatanii inni gaazexeessota tokko biratti akka dubbatutti hatta ani bishaaniin dhuguu haala silaanam bishaan miskiinaaf ala khaanirraa hin dhugaa yaani dhugumaan rakkadhee jeetii muqaabalaa takka takka irratti dubbata walaakin achirratti gartee wanni takka takka isa gargaartii jechuu barbaade achirratti warri gaazexeessonni gartee waa gaggaafatanii xiqqoo ni gargaaran xiqqoo gargaarsa ni godhanii fi hanqas waan sansanii jiraata jechuudha dubbiin isaa tun akkasii babal'attee hawaasa keessa kunnaani abukaadoon tokko kanuma lafaa keessa kana gargaaru murteesse
maallaqa irraan barbaannetti akkanumatti hawaasummaa fi namummaa isa gargaaruun murteessee qadiyyaati amma keessa kufte tanatti keessatti akka mo'attuun si godhaana jala keetii seenaa ta'e guutuutu takka takkatti naa himi jeen eega inni gartee waa hunda himeef booda gabaabdumatti eessa dhaqee murtii isiin gaafa gartee niqaa isaa kana ofirraa buuftu Deeyitee keessi itti bantee gartee waraqaa kan akka ragaa geessiteef san dhaqee jechuu laal sammuu fayyadamee obboleessi keenya kun maal godhe chitti haareetti galmee tana bane jechuudha. Siituu inni ni du'ee je'e malee inni dhugaan gartee mul'ataa ta'e yaani inni kirkira lafaa keessa du'u isaa malee laa reefka isaatirraa namni harka hin jiru laa gartee du'a isaa wanni mirkaneessu hin jiru inni kirkira san keessa du'ee waan jiru qofa jaartiin galchuu malee. Egaa gartee beellama takkarraas lama sadi deddeebi'an booda akhiiran abukaaddicha kun aqlii isaa daleessisuudhaan obboleessi keenya ka abdii murate. Akka inni gartee mana murtii san keessatti galmeen isaa ta duraanii san akka jaartii waan san daleeydi malee ragaan qabatamaa akka hin jirree fi akka gartee dhibbarraa dhibbatti manni murtii san bakkeetti gartee itti jireenya isaa dhabees manuma murtii kana waan ta'eef manuma murtii kanatti irra deebuudhaan erga abdii yeroo dheeraa mureetii booda laffaatii abukaaddicha kun godhee fi akkasumatti illee aqlii abukaaddicha kun obboleessi keenya erga abdii mure booda gama jireenyaa deebi'e. Tanaafuu mahmaa hasal jireenya keessan keessatti waan isin mudatu keessatti abdiin muratena. San qofa osoo hin ta'in gaa seenaan namicha kanaa kun akka seeruma biyya saniitu gartee waa'ee gartee jaartiin jaarsa duubaa deemtee gartee niqaa ifirraa akkas godhuu sanii seera dur jirurraa akka seera gartee hawaasaa wajji deemutti akka jijjiiramu taasisa. Gaa daawwattoota keenya seenaan irraan isiniif qabadhee dhufe gaa wanni irraan tan isinii qabadhee dhufe kana fakkaatti akka ittiin bohaartaniif akka isinitti toltee fi akka keessa waa iddoo gartanii akka ittillee gammaddanii fi gama xumuraa irratti akka isinitti toltee jirtu abdiidhaan qabaa jechuu barbaadeetti gaa tanaafuu daawwattoota keenya gaa waan akkanaa tanaas wanni isinii qabadhee dhufuu barbaadeef gartee keessatti filallaaltanii fi waan gartee irraa illee waa baratanii fi waa hedduu gartee akka keessatti filallaaltanii fi waan akkanaa kana isinii qabadhee dhufuu murteessuu barbaadeetti gaa yoo isinitti tolee gama fuulduraatti illee seenaa jajjabduu fi waan ajaa'ibaatiin isinii qabadhee dhufaa jechuu barbaadeetti tanaafuu gaa daawwattoota kiyya gaa wanni isinii qabadhee dhufee jiru kunii fi akkasumatti illee taniin ganaa isinii qabadhee dhufu deemullee kan isinii tahaa jirtu taate jalannaa barreessaa na hubachiisaa maalirraa akka barbaaddanis naa himaadhaa isiniif qabadhee dhufa gaa hanga viidiyoo biraatiin walitti chaanuu baay'een isin jaaladhaa nagaan naa tura.